Olma bultini sinnaga. Yoya babaro fabaya. What's up? Nagenyi simbarada. Jira sagalenko. Sagalenko jira. Okay. Ayya. Baga jiraatani. Baga jiranne. Waluman. Naguma. Olma ultiri sinnaga jiren jira. Gidduu kanan turre. Waan hundaa dhagaan ture. Bakka qabametti qabameeti. Rakkoo miti. Furadheera keessa darbeera. Ataatu amma wannani xiqqoo isinii wajjin haasa'uu barbaade tokkoffaa nagaa sin fuuchuudhaafi lammaffaa haala torban kana adeemaa ture torban miti torban lamayyuu fixeera. Isa kanarratti yaada kiyyas isinii dabarsuu barbaadeeti. Soo gaariidha. Garuu sorry. Ilaal. Haalli Oromoo harkaa qabu hin dhumatu karaan dheeraadha. Duulli amantii nutti jira, duulli afaanii nutti jira, duulli seenaa nutti jira, duulli lafaa nutti jira, duulli biyyaa nutti jira, duulli magaalaa nutti jira, duulli namoomaa nutti jira. Dhageesse kamiin kan ofirraa deebifnee kamiin akka argitee dura dhaabbannu hin beeknuyyuu baay'ee hamaadha. Dhageesse danqaa ta'e ilaal duraani seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti kanan beeku walitti qabaadhaan rakkoo Oromootiif furmaati bilisummaadha jenneetti kaan. Bilisummaa keessaa waan nama barbaachisu jala gaafachuu dandeenya warri jedhu immoo warri akka argitee bilxiginnaa opidiyoon jarri immoo dhufan. Amma diimni. Jarri jala maal deebisaa jiran laata? Ka deebisanis welcome galateeffanneet. Kan hin deebiin immoo amma gaa qeenxee ta'e silaa dhageesse gamtaadhaan utuu nuu deebi'eeti barbaanna nuti. Jarri ammoo qaccee fuudhanii dameetti godhanii umuriinis akka dheeratuuf nagadarras nyaatarras akka turaniitti karaa bareedaa mijeeffataniiru. Dhugaadha yaa karaan sun bareedaadha. Anillee waan tokko niin gargaara. Garuu Oromoo har'a jedhee har'a furmaatarraan ga'uu hin danda'u. Dhageesse Finfinnee keessatti karabshaa uumus jara ijoollee bilxiginnaati. Amaariffaadhaan malee marreeni qubeen afaan Oromoo dubbatamuu qabaa. Maal gadi baatee guyyaa tokko labsita. Wannati argitee qubee jibbanii jettee ati jalaan namatti dhuftuuf hin jiru. Guyyaa tokko labsita. So jaraaf akka mijatutu kana jalaati. Okay.
amantii daanis fidanii kaanit dhageesse diimina ajaa'ibaa kitifo ilaal diimina ajaa'ibaa awaazeedhaan si dhiyeessanii kaanii si jalaa fuudhanii immoo adda barsaniit ay walittan isin araarsaa amatta ilaal dhugaa rabbiitti an Dr. Abiy amma jaallataan dhufee jira otuu akka gaddaa taate maaliif ka walitti kaasas isa kan immoo tokko argitee darbee tokko faarsuutti fides isa ortodoksiidha bakka amaariffaa dubbate tigiriffaa dubbate afaan girik dubbate who care garuu dhageesse akka nama mijatutti afaan oromootiin ani barsiifadha yoo jedhe waan kun waan jaarsummaa qabu miti anatu nama filata yoo jedhe kun waan jaarsummaa ta'anis miti kun waan wal nama dhabsiisu miti jarri kaan immoo dhageesse qandiin jarri immoo nu malee wanni hundinuu harka keenyaan haa ta'udha nutu heebbisa nutu qaddasa nu malee namni hin jiru rabbiin amanee nutti kennee warra jedhudha amma akkamitti kana Dr. Abiy walii galchuudhaaf tattaafata ayoonimko jechuun jarri cinqalaataachota shuumoo alikko waaqa biraa shuumamanii dhufaniiru bar shaaruu dandaare Abiy ilaal Abiy ባት ገባ ቆንጆ ነበር ከገባ ደግሞ ፈትፍተው አት ዱራኑ ጴንጤራምቲ ዲጉ በርባዳ ዲግ ገሩ አካከናን ኢጃረሙን እንተው ዳገሴ አካከናን እንተው ካን ኦሮሞ ስዋን ጋፈተን ቀቡ kan amara mo ana male wan jedhan qabu kabeerina beresaboj warri dabubi hundinu warri itti amanan waanuma oromon amanutti amanan kamata keenya ummanna jedhani akkuma kan Tigiree akkuma kan Eertira koy kan Eertira TV rabbitu dhufee uume moo dhageesse Itoophiyaa keessaa kan argitee achitti jalqaba ramadametu Eertiraa wajjin gale Tuppusa baxxaasoosi tu kan Itoophiyaatu file immuude achitti taabota tokko fudhatanii galan Amaaratu muude achitti Okay, yeroo Tigiree irratti argitee labsa baasani. Ani maqaa jara waamu amma booda maaliif jechuun jechicha afaan Oromoo akkuma Alam Nawaasee jedhu. Alam Nawaasee afaani Girikii wanta afaani wanna wante yani mbeku achitti nama mufachiisa wante teppisa batraso isa jedhu kana waamu amma booda dhiifama na offolcha warri Oromos warri Amaras warri Dabubis ani mbeku jechicha sana waamu indandau arraba kootu ndandeenye na offolcha kanaaf ela abuma biyya bulchuu Oromiyaan kamataa isaanii uummachuu danda'u Dabubii wajjin walii galanii ka Tigraayiitiinis walii galanii yoo barbaachisaa ta'e kan Eertiraatiin walii galanii bakka tokkotti East Afrikaallee walitti qabee bakka tokkotti
uummachuu danda'an akkuma international addunyaa dhageesse Israa'eliif kan muudamu wannarraa dhaqa Raashaa irraa deemaa ture warri dorgoman kan South Africa irraa ka dorgomanii hin dabarre turan argineerra dhagaa jirra miidiyaarra garuu sakana maqaan na'u maqaas jaraa eenyunuu filachuu danda'a sheekaa mataa ofii an sheeka qofan beekan sheeka qofan beekan jechuun jaalladheeti miti okay an sheekuma qofan beeka ilaal sheeka Saudi Arabiyaan namaan filtu dhageesse abbaa filata ka Oromiyaas kan Finfinnee ka walii galaas dhageesse kanaafi kanarratti Dr. Abiyyi xiqqoo of keessa deebi'ee ilaaluu qaba anamma an dhugaa rabbiitti kanaan dura balaaleffataan ture Dr. Abiyyi balaaleffataan ture amma immoo xiqqoo kabajaan jira limaxaano gin ilaa waanuma hundaa kana mantis anarkaa jetteeti marfeedhaan sheekotaa fi qeessota waraantu dhiisi politikaa irratti waraani si wajjin hin dhaabbadha dhugaa rabbitti beeki garuu keessa baatee bakka hundatti bocolamtee bakka hunda seentee ammoo eenyuun argattu ilaala kanaaf kan Oromiyaas kabajaa guddaa sibira argachuu qaban accept maakan accepti god ilaal fudhachuun dirqama raayitii kenniteefi mirga qabu diduus danda'u bar who care Sinai agabamiko ilaal bulchiinsa Itoophiyaa jalatti sin akabbarru sinin bullu hin jenne acherchi mataa keenyaatiin bulla jiran mirga hichara kanaafi nama sii ta'e qofa beeta mangistitti waamtee jararratti dhiibbaa hin godhin harkarraa kaafadhu abbaa barbaadan muudanii abbaa barbaadan dhageesse kaasuu danda'u mirga qabu so akan ilaamee jira kee waan hunda argaa turre bar argaa jirra yeroo argitee warri qeesii Oromoo waa dubbatan afaanitti rukutaa ture okay dubbachuu eegan dandeenye xorataan baasillee jedhanii gaafataniiru hin baatanii jedha achiin masfararraa እንደዚህ አይነት ስብከት ጀቹን አይላል ቡልቺሲ አከሲ ማይኒ ምንድነው ማንኒ ቡልቺሲ አከሲ ናገሰ ምን አገባንቴ ወልተራርሱን ሄዱ ጓዳ ጋሪ ሐሜኛ ስራን አርግን ገሩ ጫና nama tokkorratti deebisuun saba tokkorratti deebisuun kamirga saati gaafate waan jarrin jedhaniiru jettee haasaa turte abi ilaal በአፋን ኦሮሞ እንዲናገሩ እንዲሰብኩ ወስነዋል ማነው የወሰነ የበራ ስብከት ወስነዋል አንተ ነው የፈጠርክ እንጂ አልወሰኑም ለወሳኔም
ጻብላይም አልደረሱም አይወስኑም አብጠሊ ናቸው የአማራ ኦርቶዶክስ አብጠሊ ናቸው አፉን ይጠላሉ አብጠሊ ናቸው ጎስጠሊ ናቸው ቤርጠሊ ናቸው ሁማንጠሊ ናቸው የነሱ ያላሉ ሹማግሌኒ ሶበኒ ነማ አራርሱ isa jedhame mammaasa oromoo keessaa butatteet utaalta አላሉ አይሉ በጣም ባለጌ ናቸው አውቃለሁ ማንም ያውቃል እነሱ እጅ ነው ያደግነው እስላምም ይሁን ክርስቲያንም ይሁን ጴንጤም ይሁን እነሱ እጅ ነው ያደግነው እናውቃለን ከአፋቸው የሚወጣ እናውቃለን በጣም ሚገማ ሽንት ቤት ቋንቋ ነው የሚናገሩት በጣም ሚገማ በአፋቸው በጣም ይገማል እነሱ የሚጥሉት በአፍ በጣም በአፍ ይፈሳሉ ስለዚህ ቢታቆም ይሻላል ጥሩ ነገር ወድጃለሁ አካሄዲ ቆንጆ ነው ግን አጋጭተ እንኳን ተወለድክ እንኳን ትግሬ ስር ተማርክ ሁሉንም አውቀያል ማጋጨት በኋላ ደግሞ ሱፍ ለብሰ ሽምግልና ማውን እንኳን አበቃ ላይ ወጥተ ታጋጫለ እንደ ትግሬ ከነሱ የተማርክ እንኳን ይዘ ገባ እጂ ሰጥቻለሁ ባየነ መጀባዳት ኡጋረብቲ ነመጀባዳቢ ነገሰ አካ አርግተ እንደወረደ ዋኑማ ትግሬራ ፉደተ ሆጂቲ ካኒ ትግሬኒ ዶከተደምቲ ገሩኒ ፓርላማ ረቲ ፊዴቲ ወልትነቀ ከየ ፓርላማ ረቲ ቤተ መንግስት ዋመሞ አራርስ በጣም ደስ አይልም ኦሮሞ ኡምቲ ቀሮን አካካንኬቲ ነሙማን አርግቴ አካካንኬቲ አፍሻላ ተጅራቸውን ሳባየን ባየ ገመዴራ ገሩ ጥቆ ኦፍ ዱባ ዴቢቲ ካን አባቶች ኦሮሞ ኢላሊ harkarra qabi kanuma jedha garu ani faana kenjira ansin deggera jara kenyani abiyyin deggeruudhaaf qophiidha dhageesse abbaan barbaadan najibbaati arra assalaamu alaykum jedha malee nan deggera baay'ee tapha beeka dhageesse kani gara Oromo TV gara warana giddu jiru misas ballinan irratana sabur dugana ta'e jira garu dhibbana marrattin godin hawasi akka faana kee dhaabbatu godi anilesi wajjinan jira Dr. Abiyyi dhaamsa kanuman dhaama nagese abbaan barbaadayyuu kamataa isaa ijaarrachuu danda'a who care Tigray ijaarratanii miti abbaan amaaraa argite gadi baanii ajjeesaa fixaa jedhaa turan Tigray ijaarratte ምንድነው መበባ ይላል ወንማን አርግቴ ወሌ harka wal jala qabatan hin jiru ኦሮሞንስ ከመታሳዲ ይጃራችሁ ደንዳ አይ
Oromoo yummiti wallaggayyuu kophaatti yoo Oromoon isaa wajjin hin dhaabbanne kophaatti ijaarrachuu danda'a. Ijaarratellee hamma kana duratti afaan Oromootiin kalallabu isa qofa, kan wallaggaa qofa. Isin kaani haqaa xaariidha. Afaan Amaaraatiin lallabdi gara gadii teesse. Garuu saba tokko. Dhageesse kan walisoo tarkaanfiin fudhatan dhugaa rabbiitti Naazreet inni Yerusaalem keessa jiru in walisorraa mudde walisorraa ka'e. Teekii walisoo dhageesse dhugaa rabbiitti Naazreet Waaqayyo Yesus Kristos inni Itoophiyaa inni argitee lakkoofsaan boodatta fee dhalate walisotti dhalate. Walisotti. So kanaaf ani isin wajjin hin dhaabbadhaa kanuman jedha. Dr. Abiy ammoo xiqqoo harkarra qabadhu ani deebi'eera gara keetti. An sappoortii kan keentaa amma booda. Garuu waan amantii keessa harka fudhadhu. Jechuun waraanuu hin beekta. No warra amantii waraanuu hin dhiisi. Isa waraansaanumatti gara kiyyatti qajeelchi. Waraansa gara kiyyatti qajeelchi. Kanuman jedha. So jara keenya yeroo gaarii isiniif haa ta'u deebi'eera. Neetworkiin xiqqoo narraa ammaatee intarneetiin hin dhaabanii. Akka dhaabbatee har'a deebi'een jira. Kanaaf TikTokiin hin gubatte isin haa gubattu. Ilaa zalaalamiyyuu rabbiin deebisin. Sunumaa bu'aayyuu hin qabdu. Inni kun waraabanillee ol ka'an seenaadhaafillee hin darba. Dhaloota irrattis waan guddaa hojjechuu danda'a. Kanaaf kanuman jedha jara keenya galatooma ulfaadhaa. Horaa bulaa. Animmoo amma booda am support Abiy Ahmed. Egaa abbaan na mormitan na morma. Waan tokko dhageesse wallahi akka sirreessinu abdiin qaba. Hin sirrata. Am support. Akka kanaani Oromoo fuudhee dhageesse karaan jirratti adeemuun barbaadu. Guyyaa borii na eeggadha. Yeroo gaarii nagaatti.